Mana jireenyaa gamoo wirtuu daldalaa fi biiroof oolu gatii madaalawaan yeroo gabaabaa keessatti qulqullinaan jaarumsa isaa xumurree furtuu isin harkaan ni geenya. Dhaloonni qubee mataa walitti qabatee Kush Construction moggaafatee hojiilee diizaayinii hojjeteen manneen jireenyaa ilmaanitti darbuu danda'aniin tajaajila gorsaa laataniin hawaasa biraa kabajaa horachuu danda'aniiti jiran. Gaafa manneen jireenyaa gamoolee biiroo fi daldalaaf oolan jaarsifachuuf hawwitan diizaayinii hojjechiifachuuf tajaajila gorsaatiif osoo murtoo hin laanneen dura nutti goraatii nu daawwadhaa jenna. Kush Construction biyya keessaas taatanii yoo biyya alaa jiraattan amaanaa isin irraa fuuneef gatii madaalawaadhaan yeroo gabaabaa keessatti qulqullinaan ijaarsa isaa xumurree furtuu isin harkaan geenya. Yaada dabalataatiif Duwwaa 9 15 75 59 85 yookaan Duwwaa 9 38 34 84 95 irratti nu qunnamuu ni dandeessan. Kush Construction.